بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى كما بكمو درسين كإناك قوياه الراسينا عمر بن الخطاب كتا تربفا تاكيو بارتي تربفا جيتشو سنرى جراء اتريهاد داتي والليهيسا إن شاء الله تعالى. عمر أكا فيلمين أكا أبو بكر الصديق بك إسابوفتين وان إني دلقي كتا جهفا كيستي برني جريتشو. عمر بن الخطاب أكا فيلمين دري وان إني دلقي وان إني جيجيسي ورانا غرا فارسي تتي hoggana abi ubayd bin mas'ud godhuudhaan akka inni ergee waraanni isaa achitti dhumatee hedduun dildila gubbarratti dubbanne san nama darsii kaleessaan hordofetuuyyuu quba qaba. duuba warra kaleenaa waliin jiru darsiin kun wal qabataa wal jalaa hin hafinaa. duuba darsii wal qabataa hordoffiin keessa wal faana haa ta'u, yoo kakalee siin galin kaardhaa siin galu. duuba jechuun yoo kakaleessaa san hin dhagahin kaardhaa kana guutuun guututti faamuuf ni jabaata. dachii faarisiititti waraana hogganaan isaa abu ubayd bin mas'ud ta'ee achitti ergee waraanni sun dhumate. nama haga hafee hogganaan jeeshaa ka dur lafa san ture ka huduudaa ummata muslimtoota eegaa ture musanna ibnu haaris shaybaaniin waraana haga hafee walitti qabee jeeshii fursii duraan dhaabbatutti osoo jiru jeeshiin lammata akka dhufee dhaqqabe dubbannee jirra. haala kana dhageennan warri faarisii walitti qabamanii waraana adadni isaanii 140 fuunduraan erganii duyda duuballee waraana 140 duuban itti qopheessan. waliigalli waraana 280 akkana. duuba yeroo dubbii kana dhagahe Umar ibn al-Khattaab hirriba dhabe. duuba radiyallahu anhu hirriba akkamtu si qaba. duuba jeeshii tantee talakkoobsi isiidha kuma wayii biran dabrin waraana 100 lakkaahamu yeroo itti kurfeessan eessan hirribni si qaba. duuba Umar xalayaa barreesse dachii silaa islaamni harkaa qabu guutuu keessatti jeeshii isaa ka jihaa adda addaa duulaa jiru keessatti biyyoota muslimaata jedhamtu ta gaafa san to'annaa isaanii jala jirtu guutuu keessatti xalayaa barreesse. maal jedhe? namni dandeettiin darbannaadhaa isaaf jirtu narraa nafin, namni dandeettiin yaabbiidhaa isaaf jirtu narraa nafin, namni dandeettiin mala baasuudhaa isaaf jirtu narraa nafin, namni dandeettiin darbaa eboodhaa isaaf jirtu narraa hin hafin. homa silaa muslima ittiin tajaajiluu dandeettanirraa namuu dandeettii qabdaniin naaf gargaaraa jedhe. duuba jeeshin muslimtoota kallattii cufarraa bahaa seensarraa gaggaragale magaalaa madiinatti. allahu akbar. kallattii cufarraa gaggaragale. duuba tulluu cufarraan gadduude magaalaan madiinaa jeeshan guuttamte. yeroo kana jeeshii kana Umar mataa kiyyaa hoggana jedhe. duuba jeeshii kana walitti qabatee Umar magaalaa madiinaa irraa ittisaa jeeshaa ta'ee wayta inni bahu ummanni muslimtootaa ka akka Abdurrahmaan bin Awf, ka akka Usmaan bin Affaan, ka akka Aliy bin Abi Xaalib gurguddaan sahaabaadhaa warri malli isaanii inkaaramuun hin taane Umariin dura dhaabbatan. maal jechuudhaan? yaa Umar, ati agartee bulchaa biyyaati. yoo ati kaduutu taate ummanni muslimaani hadiyyoomaa, ummanni muslimtoota bakka dhabaa. ati deemuu hin malle nama jabaa tokko bakka buusii jeeshii irratti
ati hafi jedhaniin duuba mala kana lafa kaayan namni agartee dubbii kanatti mataadha Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wa ardaahu waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu mala ajaa'ibaa lafa kaaye duuba ka amirri mu'mintoota gandarraa deemee yoo bakka sanitti rakkoon ka argamu taate eenyu ummata bulcha duuba bakki itti deemaa jiran bakka halaakaati yeroo kana jecha kana jaalate namu yeroo kana namu jaalate duuba gocha Abdurrahman bin Auf namuni jaalate duuba Abdurrahman bin Auf rabbi sarraa haa jaalatu jecha isaa kanaan Umariin gadhaabe ummanni illee ni jaalatanii Umariin deebisuu itti murteessan deebi'uu qabda dhanii hogganaa jeeshaati ta'uun qabdu namni biraa hogganaa jeeshaa ta'e ati Madiinatti deebi'uu qabda yeroo kana rabbi sarraa haa jaalatu Umar dubbii kanatti qanaa'aa argatee ka'ee deebi'e eenyuun filee deebi'aa jedhe eenyutu jeeshii kanaan malaa jedhe eenyutu hogganaa jeeshii kanaa ta'aa jedhe walii galee arrabni muslimtootaa nama tokko irratti ka waliin kilaafin tokkolleen namni ati filtu jeeshii kanarratti Sa'aad binu Abii Waqaas wamaa adraaka ma Sa'aadu binu Abii Waqaas Allahu akbar namni jeeshii kanarratti ati filtu Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasiiti awwalu man ramaa sahman fi sabiilillah dura nama agartee xiyya darbatee ka ta'e karaa rabbii keessatti leenca yoo waraanni wal qunname agartee aadaa ta'e akka leencatti ka agartee wanni itti wassafan hin jirre ka kurnan warra jannataa irraa ta'e beekamaa nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam isa faarse ka nabiin keenna du'aayii godhee fi du'aayin isaa awwaatamtuu taate sani Sa'aad binu Abii Waqaas Sa'aad binu Abii Waqaas hogganaan jeeshii kanaa Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasii ta'uu qabaaya kanarratti walii galan Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasii irratti walii galan leenca homuu agartee kaa isatti hin fakkaanne duuba lola keessattis baabuma cufattuu jechu rabbiin abbaa ofii fedhee waan fedhe kenna duuba Sa'aad binu Abii Waqaasi jedhan duuba Sa'aad binu Abii Waqaas yeroo kana ummanni muslimtootaa martuu jaalatee Sa'aadii yaamee Umar gorse duuba yaa Sa'aad ati sahaabdicha nabii rabbiiti siin jechuun sin dagin eessuma nabii rabbiiti siin jechuun si dagin gurbaa warra jannataati siin jechuun sin dagin waan akkasii siin jedhanii kasi faarsan kun sin dagin qabadhu waan nabiin rabbii ka dalagu taate waan nabirraa agarte kan lakkisi jedheen duuba jeeshii kiyya karaan taane bakkan taane narraa qubsiiftee bakka agartee qubsumaan malle narraa hin miidhin dhaammate duuba Umar waan silaa agartee dhaammatuu male Umarni dhaammate duuba dhaamsi Umarii ni qeebalame duuba fudhatama argate achirraa ka'ee deeme Sa'aad binu Abii Waqaas achirraa ka'ee deeme jeeshii hedduu uf jalatti qabate ka adadni isaanii waraana 30,000 ga'u waraana 30,000 qabatee bahe Sa'aad binu Abii Waqaas karaa kanatti ummata arabdootaa ka agartee ummanni Faarisii gabroonfattee bulchitu gabrummaa jalaa baasaa osoo deeman Qaadisiyyaa gayan biyya Iraaqii yeroo waraanni muslimtootaa dhufee Qaadisiyyaa qubatee dhagahan jeeshin Faarisii ni kurfaahe duuba yeroo kana bulchaa biyya Faaris Yazdujurdi ka jedhaniin isatti xalayaa erge sahaabaa filee itti erge duuba Sa'aad binu Abii Waqaas jagna akkam yaa abbo namni inni itti erge nama haga 4 ni gahanii isaanitti Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii isa jedhamu mataa itti godhe warra erge kanaan keessatti
waan nu'umaan ta'e insha allahu ta'ala yoo rabbiin aalamaa fedhe dhiyotti barachuu jiraanna insha allahu ta'ala. nu'umaan binu muqarrin almuzanii gurbaa agartee kaa munaafiqummaan ganda isaanii hin bulin akka abdallaa ilma mas'uudii jedhetti radiyallahu anhu ardaa ganda cufaayyuu munaafiqa jira mu'mina jira jedhe ganda warra banii muqarrinii mu'mina malee munaafiqni hin jiru jedhe duuba abdallaan ilma mas'uudii sayyida warra agartee kaa muzeynaati inni kun nu'umaan binu muqarrin almuzanii dhiira waytii agartee seeyfii argee qara seeyfitirra ariifatu ka umar jedheensani ka yeroo lola argee qilleensarra ariifatu bubbirra ariifatu ka umar jedhee faarsisani duuba itti dhufuu jiraanna insha allahu ta'ala seenaa isaa isa kana erge duuba mootii warra faarisiititti muummicha ministeeraa ka warra faarisiititti erge nu'umaan ka'ee dhaqe duuba nama agartee afur ta'anii ridwaanullaahi alayhim sahaaban nabii kennaa waan sodaatan hin qaban dhaqanii masaraa mootummaadha hayyama gaafatanii irratti osseenanii mootii isaanii dubbisan achii agartee jalaa banee teessisee maaltu biyya keenya isin fide jedheen duuba ti dubbate duuba agartee nu'umaan binu muqarrin almuzanii wanni biyya teessan nu fide rabbi jedheen subhaanahu wa ta'ala rabbin nu fide jedheen nuti agartee ummata arabaati ummata wallaaloo ummata jaahilaa rabbiin nu keessan nabiyyii ergee nabiyyii san dura dhaabbannee eekanaa kaanee itti amannee yoo nuti amannee eeganaa waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala achi booda nuu kennuu heduu baallama nu godhee haala saniin dhiphinna duraan keessa turreerraa bal'inna dabarree jedhe wal jibbaa turreerraa jaalala dabarree jedhe waan aslii keessa turre san keessaani baanee jedhe kanaafuu biyya teessanillee dhiphinna irraa bal'inna baasuuf dhufnee jedhe nama gabbarurraa rabbi gabbarutti akka deebitaniif dhufnee jedhe dhagaa gabbarurraa nama gabbarurraa agartee akka rabbi gabbartaniif dhufneeya ibidda gabbaruu dhiiftanii akka rabbi gabbartaniifiya kana akka dalaydaniif dhufneeya yoo kana diddan immootu funya uritti agartee mataa keessan gaddeebifnee gibira akka kennitaniif dhufneeya yoo kana diddan immoo waan sanirra hamtuutin isinit dhufneeya maali sun seeyfi morma keessan isinirraa guuruu jedheen duuba muummicha ministeeraa ka warra faarisii mootummaa agartee kaa zabana meeqaf ijaaramte ka amata kumaatama meeqan lakkaa'amte fuuldura dhaabbatee jagnichi muslimaa akkanat dubbata duuba allahu akbar allahu akbar sodaan takka keessan jirtu ijan libsatu onneen hin dhahattu duuba biyya isaa keessan jiru araba keessaa ba'ee ajama keessa seenee lafaa gan fagaattu mootii takkaa warri isaa isa fuuldura dhaabbatee jawaaba ittiin deebisin bifa kanaan isa dubbise duuba ajaa'ibe duuba mootichi warra faarisi nama akkam isin jedhe muhammad akkami akkana isin jagnoomse jedhe akkami xabiyaa teessan ta duraanii isin jijjiire jedhe allahu akbar achii duuba waan jedhe eega kanaaf ka dhuftan taate hin argattan jedheen gatii keessan isini erga jedheen rustumiin akka agartee kaa hogganaa keessanii fi isinillee awwaalu boolloo qaadisiyyaatitti eeggadhaa jedhiin jedheen duuba itti himi jedheen agartee kaa hogganaa keessanitti rustum sitti erga jedhiin jedheen duuba rustum hogganaa isaanii ka walii galaati duuba waan ajaa'ibaa dhalatuu deemaa dhageeffadhu duuba yeroo kana ummanni muslimtootaa gizee amma jarri afran achii gabbahan mootiin isaanii kun hanjamaa itti godhuu fedhe duuba ummata agartee muslimtootaa kana waan jedheen agartee kaa biyyee fuudhaati itti baachisaa jedheen agartee kaa itti baachisaa haga isaan dachii teenna keessaa bayan itti oofaa jedheen habeeraa ijoolleen itti kolfitu akkasi fuudhanii waytii agartee biyyee fidan eenyu amiirri keessan jedhanii gaafatan amiirri isaanii amiirri jara afransanii nu'umaan binu muqarrin almuzanii ka dubbate kana eenyu jennaan abdallaahin tokko ariifatee ana jedhe isaa miti amiirri isaanii ana jedhe maaliif jennaan akka biyyeen umaan itti baachisan hin feene duuba
amiira isaanii akka isaan xiqqeessan hin feene. Achii biyyee san fuudhee ofirratti baatee ittiin dhaabbate duuba. Akkasi biyyee san qabatee hin ganne Sa'aad ittiin dhufe. Sa'aad bin Abi Waqaas hoogganaa jeeshaa ka waliigalaa bakka jeeshiin muslimaa qubatutti. Tafaa'ula itti laallatte jeeshiin muslimtoota alhamdulillahi jedhan rabbiin biyyee isaanii nu handhuurfachiise lafa isaanillee nu handhuurfachiise jedhan duuba. Qabanne jedhan bes biyyee isaanii eega harkaan qabanne isaanuu qabanne jedhan bes. Injifannoon teenna jedhe ummanni muslimtoota faalkaa itti laallatan inumaayyuu. Allahu akbar. Yeroo kana amma jeeshiin kurfaahe ni erge agartee jeeshii isaanii ka hogganaan isaa Rustuum jedhamu kana erge duuba. Jeeshii qabatee gadi bahe duuba. Waraana 140. Waraana san keessa arbi lolaa 70 jira 70. Ajaa'ib. Arba 70. Arba ni beeytaniimi. Bineensa arba jedhaniin kana. Bineensa alaati arbi ni beeytanii arba 70 jira. Waan ajaa'iba argamuu deema duuba. Yaa subhaanallah. Bifa kanaan jeeshiin Faarisii achirraa dhufe. Rustum manaaba arge. Manaaba isaa ka arge keessatti ka jeeshii muslimtoota irraa jeeshii Faarisii irraa meeshaan guurame hogganaa muslimtoota isatti agartee meeshaan isaanii kennamu arge. Kanaafuu lolan feene duuba. Ummata mari'achiise. Amma naaballee manaaba akkana arge ummata kana cabsuu hin dandeenyu mala biraa haa goonu jennaan ummata luynomsin jedhaniin. Ummatan daboomsinii ummanni gootaa nuti agartee hedduminni kennallee isaanii walitti hin dhufu dandeettiin kennallee isaanii walitti hin dhufu ummata luynomsiniin hun deemi jedhaniin duuba. Didanii kaasan duuba. Didanii kaasan. Akkasit deemee dhufe. Wayita dhufe bishaantu agartee kaagamaa gamana jidduu isaanii jira. Warri kun bishaan gama qubatee warri Faarisii muslimtoonni bishaaniin gamana qubatan. Jidduu kanatti duuba haasoyni jidduu isaanitti godhame duuba. Haasoyni jidduu isaanitti godhame. Nama gama kiyyatti ergi jedheen ka haasawun Rustum hogganaan jeeshii agartee Faarisii. Nu'umaan achii nama itti erge. Namni inni itti erge Sa'aad jechuu afwan. Sa'aad bin Abi Waqaas nama itti erge ka isaan haasawu. Rib'iyyi binu Aamir ka jedhaniin. Rib'iyyi binu Aamir. Rib'iyyi binu Aamir deemee dhaqee haasaween. Wal haasayanii yeroo jedhan agartee ka haasawa keessatti akka malee jajjabaata ummanni muslimtoota. Sodaan qaban. Tiraasii isaan isaa afaniitiin jedhan agartee ka eboodhaan cicciraa deema. Afaa agartee isaan afanii fi bareechanii akkanatti tolchanii jedhan. Waytii dhaquu deemu. Eboo isaati erkatee kanaan akkana waraanaa deema. Farda isaa yaabbatee. Farda gubbarra oofee akkasit dhaqe. Eboo isaa lafa gadhaabetii farda isaa itti hidhatee maal feetan jedhee gaafate duuba. Allahu akbar. Akka sanitti duuba waan haasayeenii onnee isaanii keessatti sodaa naqee biraa deebi'e. Hogganaan muslimtoota ammallee nama biroo itti erge. Sa'aad bin Abi Waqaas nama ergaa isaan jennaan. Namni inni itti erge Huzeyfaa bin Muhsin nama jedhaniin itti erge. Kunillee dhaqee haasawuma akkasii haasayeenii onnee isaanii keessa sodaa naqee biraa deebi'e. Guyyaa nuu kennaa jennaan guyyaa 3 ol isiniin kenninu jedheen. Eega sanii kaga agartee kaa sadaffaa itti dhaqe Mugiiratu bin Shu'baa. Isa kana duuba. Mugiiraa bin Shu'baa yeroo dhaqe siree agartee kaa Rustum gubbarra taa'u ka warqi irraa tolfamte gubbaa dhaqee gattaa'e. Qabanii waytii isaan achirraa gabbuusan arge jedhee waan isin taatan.
duraan ummatuma akka kennaa nama wal qixxeessitan isin seenaa jedheen isin ummata nama wal dabarsuu jedheen warra wal gabbaru jedheen isin eega akkas taatan cabxanii qaata hubadhe jedheen agartee jiruun qabdani akka maree darranee lustuum aduudhaan kakatee ganama agartee kaa isinitti dhufnaa jedheen duuba ummata muslimtootatiin wayta lafti bariite ganama jeeshi isaa kurfeessee nutuu agartee kaa isinitti achi ceeyamoo isintuu nutti as ceeyaa jedhee gaafate duuba Sa'ad bin Abi Waqaas isin nutti as ceeyaa jedheen isin nutti as ceeyaa akkana jedheen duuba Sa'ad bin Abi Waqaas ummanni muslimtoota itti achi haa ceenu jennaan Sa'ad ni dide maaliif jennaan yoo achi ka ceenu taate duyda duubni keenna bishaan ta'a eega sanii ummanni gara agartee baqatuu fi gara istiraateejii lolaa itti tolfatuun qabu halaakafuuf hin kenninu jedheen istiraateejii lolaatiif akkanan mala isaan nutti asaa ceeyanii jedhe isaan eega sanii yoon baqanna jedhan gara baqataniin qabanii bishaanii dhumanii haala kanaan nizaama jeeshiidhaa tolche duuba yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatu Sa'ad bin Abi Waqaas dhibame duuba dhibee agartee irqunnisa jedhamu dhibame duuba dhibee yaabbii fardaallee namatti hin dhiifne kalolallee namatti hin dhiifne dhibee badaa dhibame duuba battala sanitti Allahu akbar hogganaa jeeshaati inni immoo yeroo kana akka malee ummanni muslimtoota qalbii caban hogganaan isaanii dhibamuudhaaf Sa'ad agartee jogola tokko gubbarra ol bahee tiraasii isaa agartee achirra kaahatee qomaan akkanatti tiraasii isaatti ragga irkatee achirraa jeeshii gati ajaja akka malee dhibame duuba Sa'ad dhibee akkanaa keessa osoo jiruu yeroo waraanni eegalu gahe jeeshii agartee tartiibatti galchaa jedhe duuba jeeshii tartiiba galche Khaalid bin Urfuxata Khaalid nama jedhamu ka biroo hogganaa isaa godhate duuba ani Khaalidiin ajajaa Khaalid isin haa ajajuu jedhe duuba akka sanitti inni Khaalidiin ajajaa Khaalid jeeshii muslimtoota ajajaa haala kanaa waraanni eegale duuba jidduu kanatti namni tokko Abuu Mihjan ka jedhaniin sahaabaa keessaa farshoo dhugee farshoodhaan bir'atame duuba isaa kanaa akka waraanan seenne qabaa jedhan jeeshii muslimaa irraatti silaa warra jagnootii lola keessatti gahee guddaa qabu isaa kana qabanii hidhan duuba hidhaa jedhe achitti ni hidhame jeeshiin muslimtoota saffii gale Sa'ad waan jedhe an takbiirtaa afurin Allahu akbar jedha takbiirtaa tiyyata duraa agartee dammaqaa talammataa namuu meeshaa keessan lafaa fudhaa ta sadaffaadhaa itti qophaahaa ta afraffaadhaa yoo an jedhe jagnootiin keessan ummata haa mirqaansuu jedhe duuba yeroo Sa'ad agartee takbiirtaa isaa akkasitti oofe wayta takbiirtaa afuriin Sa'ad ga'e ummanni muslimtoota jagnootiin isaanii ummata nashaaxessu seenan aayata qura'aanaa tawaayee agartee jihaadaa irratti nama kakaaftu qara'uudhaan Allahu akbar akkasuma duuba mubaarazaa yaamuudhaan wal obsisiisuudhaan jagnummaa wal keessatti horuudhaan bifa kanaan jeeshiin muslimtoota eegale duuba achi duratti Sa'ad bin Abi Waqaas Xuleyhatu bin Khuwaylid al-Asadiy nama jedhaniin ka gaafa duraa islaamummaa keessaa ba'ee kafree islaamummatti deebi'e hatta nabiyyummaallee himate isa san nama hagoo tokko waliin ergee
jeeshii kana hedduminna isaanii haga gahannaa hubadhaa jedhe duuba. Xuleyhan jagnummaa keessatti waan itti wasafan hin qabu. Achii akkasit deemee warri inni waliin deeme sodaatanii hedduminna jeeshii agarraan biraa dacha'an. Kophaa isaa dhaqee jeeshii isaanii akka isaan hin beeynetti keessa seenee dhokatee dukkaana Rustum keessa ciisu irratti ciree kuffisee fardoo isaanii yaabbatee seeyfii isaaniitiin uf dura kaasee akkasit dhufeen jagnootiin agartee kaafaarisii faana buute. Jagni isaan keessatti silaa lakkaahamaa ta'e kumaan rajulun yu'addu bi'alfi rajulin ka jedhan faana bu'ee wayti inni dhufe eegee ajjeese. Ka lammataallee wayta inni dhufe eegee ajjeese. Ka sadaffaa wayta inni dhufe ajjeesu wayti inni fedhetti gurbaan harka kennatee booji'ee gadiin dhufe. Isaa fi farda agartee fardoo isaanillee guure. Waytii kana Sa'aadin bira finnaan gurbaan waan jedhe Sa'aad waan jedheen jeeshin keessan hagam gahamee natti himi jennaan dura seeyfii jalaa nagaha na baasi jedheen. Abshiraa sin tuquu jedheen agartee amma booda. Xuleyhaa sodaate. Achii booda waan jeeshin keenna ta'ellee sitti himaa. Waan gurbaan keessan kun ta'ellee sitti himaa jedheen duuba. Jeeshin keenna adadni isaanii hagana jedheen. Jagnichi keessan kun dhufee achitti kunoo dukkaana agartee hogganaa keennaa ciree ni ajjeefna jennee faana buunee fardoo keenna yaabbatee nu jalaa gulufee takka takkaan jagna silaa faaris ni qabdi jedhu nama lama ajjeesee jedheen. Ka namni isaan fakkaatu duubatti hafee an hin beeyne. Ani nama duula keessatti dhaloota irraa guddadhee jedhe ijoollummaa kiyyarraa. Takkaa nama akkana loluun agarree jedhe. Hin ajjeesa jedhee itti bahee du'a ijaan argee jennaan harka kennadhee jedhe. Yoo jagnootiin ati qabdu guutuun akkanuma ta'e situu hinjifataa yaa Sa'aadin sodaatin jedheen duuba. Achumatti islaamee ammallee. Achumatti islaamee gurbaan sun. Ajaa'ib waan rabbiin kun dalagu subhaanahu wa ta'ala. Yeroo kana agartee Xuleyhan onnee ummata muslimtootaa keessatti hore akkana dalaguudhaan kophaa isaa jeeshii isaanii ka agartee kumaatama meeqan lakkaahamu kana keessa seenee keessaa ajjeesee booji'ee dhufuuni isaa kanaan akka malee agartee faarfame duuba. Yeroo kana Amri binu Ma'dii Karibaa achi bahee mubaarazaa yaame. Mubaarazaa yaame. Radiyallahu anhu wa ardaa'a. Eenyuun naa baha jedhe jeeshii Faarisii keessa. Yeroo san agartee kaagama Faarisiitii jagni silaa beekamaa ta'etti as bahe. Ni ajjeese Amri binu Ma'dii Karibaa fuuldura isaaniititti gorra'e. Amriin kun jeeshii warra Yemaniiti gurbaa warra Yemanii. Jagna dhaabbatallee qabaa dheeradhallee akkasuma ammallee furdinallee qabaa jedhan. Humnallee qaba duuba. Waytii isa ajjeese tokko gamasii ilaalee xiyyatti gadhiise jeeshii Faarisii keessa. Wayta inni agartee xiyyatti gadi dhiisee xiyya saniin dhufee xiyyiti rabbi isa baasee kobbortaa lolaa ka inni godhate agartee waraane xiyyi. Laalee arge agartee Amri raasama sanitti. Gulufee itti dhaqee agartee fardumarraa mataa isaa qabee fuudhee uf dura kaayatee fidee ummata agartee ka ummata muslimtootaa fuuldura geessee mataa isaa qabee akkana godhee tumaandhaa godhee mataa isaa cabsee seeyfii fuudhee morma isaa keessa kaahee seeyfidhaan achi dha'ee as dha'ee morma irraa muree haakadhaa isna'uu bihim akkana jedheen duuba. Akka kana isaanitti dalagaa jedheen ummata muslimtootaati. Allahu akbar. Ummanni muslimtootaa onnee horate yeroo kana duuba. Ummanni muslimtootaa onnee horate yeroo kana. Jagnootiin muslimtootaa ta akka isaatti gahee mubaarazaadhaa qabdu gayyaate. Warra Faarisiitiin nuu bahaa jetteen hin bahanii fi takka takkaan ajjeesutti seente. Yeroo kana agartee ummanni Faarisii bakka jiranitti mogoleen jalatti hollachuus seente duuba. Mogoleen jalatti hollatutti seente duuba. Arba qabanii arba kana agartee fuudhanii
goojjoo isa gubba irratti ijaaranii goojjoo kana keessa nama naqanii goojjoo hadiidan sibiilan ijaaranii akka sanitti akka namni nama achi keessa naqanii warra achirraa xiyyaan gannama darbatu ka eboon gannama waraanu akkanaa kana kurfeessanii dhufan duuba kallattii agartee bitaa mirgaa kanaan jihaa kaanin agartee ka kallattii bitaatiin kallattii mirgaatiin fuundura kanaan adda qoodan duuba agarte arbi walii galatti 70 riwaayaan 32 jettellee ni jirti duuba agartee ka arbi 70 yeroo kana agartee ka akkasitti arbi kun dhufee ummanni muslimtoota arba kanaan walloluu hin beekan arba kanaan walloluu hin beekan gosoonni arabaa tagaafa sanachi wali qabamte hedduu banii sa'aadii jedhanii jirti gosa bujaylaa jedhanii jirti gosa kindii jedhanii jirti durri namni agartee waraanni faarisii hedduminni isaanii akka malee hedduudha immoo bal'inna lafarra akkana bal'atan kana ummata muslimtootati wal qixxaayan hedduminni duubatti achi dheerinni immootu walitti hin dhufu waraanni muslimaa 30 jenne ka isaanii 140 ka dura dhufe ka boodarra makameefi walii waraana 280 yeroo bifa kanaan agartee ka waraanni kun kallattiidhaan akkatti wali qaceelee jira bal'inna lafarra akkana bal'atu kana wal qixxaaya duuda duuban immootu waraanni isaanii akkasitti agartee saffii galee deemu hedduminni walitti hin dhiyaatu bifa kanaan kurfeessite banii sa'aad irratti garagale duuba waraanni faarisii gosa sa'aadii irratti garagale duuba gosti sa'aadii loltuu ajaa'ibaati kallattii saniin lolli jabaataa agarraan waraanni faarisii arballee itti qaceelchanii ufiillee agartee kaa jala loltoota gannaqanii duuba waraana itti qaceelchan duuba yeroo kana baniin sa'aadii akka ajaa'ibaa lolte duuba rabbi isirraa haa jaalatu gosa arabarraa taate nama 500 irraa dhume guyyaa duraa kana keessatti yawmul awwal jedhaniin waraanni kun guyyaa 4 deeme ganaa dubbachuu teenna insha Allahu ta'ala ganaa dubbachuu deemna Allahu akbar waraanni agartee muslimtoota in sabate duuba akka ajaa'ibaatti hin sochoone jalaa ni sabatan jalaa socho'uu didanii jala gadhaabatan gosa sa'aadii tana akka malee miidhe yeroo kana sa'aad binu abii waqaas gosa san akka gargaaran gosoota biraa itti ajaje duuba gosti bujaylaa irratti gargaarte isiillee akka malee itti jabaatan gosti kindii irratti gargaarte isiillee akka malee itti jabaatan eeganaa gosa aamir gosa sanitti agartee dhaammatee hogganaa isaanii yaamee waan jedheen sa'aad binu abii waqaas kibraan dandeettiin darbannaadhaa kun isiniif taatuudha arba kana nurraa qabaa jedheen isintu danda'a achii rabbi irraa haa jaalatu yeroo san agartee kaa gosti baniin aamirii itti garagaltee agartee wal filtee jagnootiin isaanii darbannaa keessatti warra beekamoodha namuu gahee qabu qabaa arba akkanatti ummata agartee miidhutti jiru kana arba kanaa fi warra arba agartee gubbarra taa'ee achirraa ummata miidhu kanatti agartee xiyya roobsu seente bakkitee agartee ajaa'ibaa qabatanii yeroo kana waraanni isaanii agartee hinjifatamee kallattii saniin duyda duuba deebi'e waraanni faarisi bakka silaa ummata muslimaati jabaate saniin duyda duuba deebi'e isaanii haala kanarratti jiran abuu mihjan kafarshoo dhugee hidhamee hidhaa keessa taa'utti jiru niitii sa'aadii salmaa jedhaniini isii tanaan waan jedheen an hidhamee bakka kana taa'uun mallee ka jagnootiin lolu jirtu
hidhaa kana narraa hiikii farda sa'aadillee naa ergisi yoo ajjeefame isinirraayyuu hara baafadhe yoo jiraadhe immoo deebi'ee hidhama kanatti deebi'aa lola kana nan hongessin jedheen duuba dubbiin keessa dheeraa haasoyni isaa shi'irii baasee haasa'e achi istikaaraa gootee rabbiin mari'attee salaata raka'a lama salaattee agartee rabbiin mari'attee rabbiin jecha isaa kana isii jaalachiise hayyee jettee irraa hiitee farda sa'aadillee itti kennitee gadi dhiifte yeroo kana farda sa'aadii balqaa'a jedhaniini gubbabbahee sayfii isaa fudhatee eboo isaa fudhatee itti seene duuba farda isaatiin agartee asii gurufee kallattii agartee mirgaatiin waraana jeeshii muslimtootaa fuuldura gahee Allahu akbar jedhee takbiirtaa itti gadi dhiisee waraana isaatiin agartee ka xiyyaa fi waraana isaatiin ummata faarisii kana duyda duuba dachaasee kallattii bitaatti deebi'a waytii kallattii bitaatti deebi'ullee Allahu akbar jedhee waraana kaafirtootaa kana sayfii isaatii fi xiyya isaatii fi eboo isaatiin duyda duuba deebisee ammallee kallattii mirgaatti deebi'a jidduu kana taphata jedhan akka agartee farda garmaamutti Allahu akbar yeroo kana sahaaban laaltee malaa'ikaan dhufte jette duuba tanuu gargaartu malaa'ikaa seeyan ilma namaan seene gocha isaa kan akka inni itti gaafa san lole yaa subhaanallah gocha gaafa san abuu mihjan dalage taarika gaafa san agartee abuu mihjan dalage rabbi isarraa haa jaalatu akka waan taarikatti takkaan argaminiiti sahaaban naman seene gocha san inni illee hidhaa keessa jira isan seene fardi sa'aadillee sa'aadini dhiba maalolan seenne kanaafuu hin beeyne bifa farda sa'aaditii fi bifa abuu mihjanii malaa'ikaan buute seeyan duuba Allahu akbar Allahu akbar waan rabbiin dalagu subhaanahu wa ta'ala akka sanitti abuu mihjaan onnee ummata keessatti hore ummata muslimtoota kallattii inni seene cufaan duulli li oo'a waraanni ni oo'a kallattii inni seene cufaan waraanni ni oo'a akka malee jabaata duuba haala kana laalanii agartee ka ummanni mushriktota illee agartee akka malee irraa rifatanii ummanni muslimtoota irraa gammadan gocha kana dalagame guyyaa duraa kana keessatti haala kana waraanni agartee ka salaata zuhurii irraa eegalee haga aduun dhiitutti hillole duuba eegasanii waraanni adda gale wal odeeffate waraanni muslimtoota sa'aadni gaafate osoo fardi kiyya silaa kalolu taate farda har'a lolu san farda kiyya jedhaani osoo abuu mihjaan hidhamuu baate silaa abuu mihjaan akkasin lolu sun abuu mihjaan jedha eenyuma jennaan niitiin isaa seenaa kana itti himte achirratti duuba sa'aad abuu mihjaaniin harka isaatiin hidhaa irraa hiikee abuu mihjaan akkasin lolaa oolee galgala deebi'ee hidhatti deebi'e hidhaa seene akkuma ahadiisii seene dalage sa'aad har'a booda agartee farshoo dhuguu keetiif jecha agartee sinidhu jedheen duuba gocha isaa sanirraa gammade abuu mihjaanillee har'a booda farshoo dhugutti hin deebi'u jedhe abadan Allahu akbar yaa obboleewwan keenya mee laala akka itti tawban ilma namaa toltu yaa subhaanallah waan rabbiin alamaa dalagu eenyu namni zambiin dalayne nurra cufti keenya cubbaawaadha yaa obboleewwan keenya kullu banii aadam khaxaa wa khayru khaxaa'iina attawaabiin oo kamaa qaal cufti banii aadam agartee dogongoraadha irra caalan isaanii nama tawbatee gama tawbaadhaas deebi'e jedhe malee hin cubbaa'an hin jenne duuba abuu mihjaan akkasitti tawbatee tawban isaa tolte duuba akkasitti tawbatee tawban isaa tolte in dalage duuba guyyaa san keessatti hujii ajaa'ibaa duuba guyyaan lammataani gahe guyyaa borumtaadhaa waytii waraanni agartee kaa waliif kurfaahee akkasitti dhaabbatu xalayaa gara umarii ilma khaxaabii barreessanii waan waraanni kurfeenna waraanaa kana agartee walii himanii umar achirraa xalayaa shaamitti barreesse waraana shaam jiruun agartee kaa sa'aadin dhaqqabaa waraanni faarisii marsee jedhe waraanni agartee kaa ruum jiru waraana 6,000 fuudhanii achirraa agartee sa'aadiif ergan ka hogganaan isaa haashim bin utbaa wamaa adraaka maa haashim bin utbaa itti sii dhufuu jiraadha insha allahu ta'ala
dhiira leencaa baate gaafsan leencallee qabattee dhufte ummanni Faarisii waa warri taarikaa dubbate inuma dubbanna duuba yaa obboleewwan waan kitaabni seenaadhaa barreesse inuma dubbanna waan wallaalaaf nu jalaa hafte malee insha Allahu ta'ala nama leencaaf bahee Haashim bin Utbaa jechuun nama leencaaf bahee leenca ajjeese duuba guyyaa san keessatti akka ganaa itti dhufuu jiraan nutti seenaa isaa insha Allahu ta'ala yeroo kana keessatti Haashim bin Utbaa waraana agartee kuma jahaa qabatee wayta inni achirraa ka'u ka Qaaqaa bin Amri Tamiimiin keessa jiru Qaaqaa bin Amri Tamiimiin waraana kuma tokkoo fudhatee isa dursee dhufe wayta dhufee kalaahee waraana muslimtoota raasaa arge waan godhe waraana kumaa san bakka 10tti qoodee dhibbatti qoodee wayta waraanni kun asii ka'ee gulufee agartee Sa'aadin bira gahe isin asii ka'a jedhaan wayta kun asii ka'ee achi gahe isinillee asii ka'a jedhaan farda keessaniin awwaara kaasaa koottaa jedhaan agartee waraana kuma tokko ka fakkaatu kanaan mala baase duuba Qaaqaa bin Amri Tamiimiin beeytan ka maasha Allah namni hin beeyne illee barachuu teettan insha Allah duratti yoo rabbi fedhe Qaaqaa bin Amri At-Tamiimiin achirraa gulufaa dhufe duuba jeeshii fuunduraa ta'e wayta inni gulufee dhufe waraanni agartee Faarisii ilaalee farda awwaara kaasee akkanatti dhufu kana duumessa agartee samitti ol dhaabee awwaarri lafaa ka'e waraana muummeen qabne duyda duuba makamaa fi jira jedhan waraana muslimtootati waraana hayni isaa hin beekamne duyda duuba dhufu jira jedhan wayta waraanni agartee fardi 100 akkasitti gulufaa dhufee ay seenu 100 gana achii ka dhibbillee achii gulufaa dhufee wayti ay seenu dhibbi biraa achii ka bifa kanaan agartee waraana kuma 10 itti fakkeesse duuba waraana kuma 10 ka duyda duuba dhufe akkasitti qiyaaste warri Faarisii waraana kuma 10 jedha waraanni amma dhufe kun jedhanii akkasitti qiyaasan isaan kuni tooftaa agartee Qaaqaa bin Amri Tamiimiin dalage Qaaqaa bin Amri Tamiimiin nama Abu Bakr as-Siddiq faarsesani maal jedheen jeeshun fiihi Qaaqaa bin Amri Tamiimi laa yuhzam Abu Bakr Siddiq akkana jedhe jeeshin Qaaqaa bin Amri Tamiimiin keessa jiru hin cabsamuu jedhe abadan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii jechuun nama kana bakka biraatitti Abu Bakr Siddiq waan jedhe sawtu Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii afdalu min 1000 rajulin sawtin agartee sagaleen Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii nama 1,000 caalaa jedhe Abu Bakr Siddiq kanaafuu Qaaqaa bin Amri At-Tamiimiin nama lolarratti guddatee waan lolli ta'e beeka duuba waan lolli ta'e beeka waytuma inni dhufee agartee jeeshii musliimootatti makame ummanni muslimtoota akka hinjifatan amanan Qaaqaa arginaan ummanni muslimtoota gammachuu in bararree waan biraan taane duuba Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii arginaan jeeshii muslimtoota gammachuurraa bakka seenan dhaban duuba Allahu akbar Allahu akbar maaliif jennaan ni beekan taarika keessatti jeeshin Qaaqaan keessa jiruun cabsamu Abu Bakr Siddiqtu jedhe radiyallahu anhu wayti makana agartee Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii wayti dhufe Sa'aad irra salaamate Sa'aad akka malee gammade duuba Sa'aad bin Abi Waqaas Qaaqaa argee jennaan akka malee gammade xiqqoma isiiraa haa godhi jennaan raahan kiyya lola jedhe Sa'aad bin Abi Waqaas amma fagorraa dhufte Shaam irraa agartee Iraaq lafa bararraa agartee xayyuura malee ummanni walitti hin deemne akka nuti afaanin kaleessu kanatti walitti kaluun seehin duuba lafan dhihaanne gaalli meeqa agartee karaa kanatti harkacciteeti mormi gaala meeqaa muramee dhufanii beeki dubbii laaftuun seehin duuba isaan akkana dhufe kana xiqqoma isiiraa haa godhi jedheen duuba agartee Sa'aadin ilma Abbaa Waqaasi abadan jedhe raahan kiyya lola kiyya jedhe duuba lolli raahaa kiyya na dhiisi jedheen duuba takkattii dhufeen hin dhaabanne waan jedheen jeeshii muslimtootatiin osoo ummata agartee osoo isin duratti lola eegartanii isinitti hassadu isinitti hinaafun duyda duuba dhiisee biraa dhufe gammadaa jedheen duuba jeeshii muslimaatiin maaliif jennaan Haashim bin Utbaa bin Abi Waqaas duyda duuba dhufu jira jagnichi agartee leencaaf mubaarazaa ba'e Allahu akbar duuba Qaaqaa bin Amri At-Tamiimiin Haashimii ilma Utbaatitti illee nama ergaa jedhee Sa'aadin mari'achiisee bifaan dhufe kanaan haa dhufu akka bakka tokko hin dhufne jeeshii kaan achi dhaabee suutan bakka isaan ruum Faaris dhaabattee arguu hin dandeenyerraa jeeshii wal qoodee akkasitti haa dhufu jedhe 100 haalaaltee agartee kaa'unneen isiidhaa
sodaadhaan guutamu bifa kanaan agartee ka dhaamsa dabarsee wayitti masan achi bahee mayyuu baaris jedhe duuba eenyuun naa baha jedheen duuba waraana faarisiitiin akka fardarraa gabbu'een eenyuun naa baha jedheen duuba wayitti inni dhufee ammuma agartee mubaarazaa seene duuba Allahu akbar ammuma lola seene nama faarisii irraa nama bahuuf osoo haran galfatin wayitii san jagnichi agartee faaris ni qabna jettu gabbaheef duuba bahaman jaazaway jedhaniini wayta inni achii gabbahe ka gaafa agartee abu ubeyd bin mas'ud ka kalee seenaa isaa baranne san abu ubeyd bin mas'ud dildila gubbarratti kalee waraana harkaa fixe jeeshii nama kanaati jeeshii namticha faarisii bahaman jaazaway ka jedhan kana jeeshii isaati namni agartee abu ubeyd bin mas'uudiitii fi waraana agartee muslimtoota ka gaafa sanii halaakee jeeshii nama kanaati ka namni kun itti hogganaati ka namni kun ittisa waraanaati itti duuba agartee wayitii inni as baheef qaaqaa binu amri attamiiminni gaafate eenyu ati jedheen duuba itti himate duuba ana bahaman jaazaway jedhe duuba wayitti makana agartee qaaqaan gammachuurraa hin bararree bakka seenuu dhabee jedhan alhamdulillahi jedhe duuba rabbii sii walin na fide sihii obboleessa kiyya agartee abii ubeydi bin mas'ud ajjeese jisrii gubbatti gaafas agartee dildila gubbatti ajjeefte rabbii sii walin na fide alhamdulillahi jedhe duuba qaaqaan gammachuurra wayitti masan walii bahanii hin gaafatin kaawaan qaaqaan isatti dalage jiraa isaa fuudhee seefii harkaa darbee meeshaa waraanaa akka inni qabu guutuu harkaa baasee qullaa isa hambisee seefii mormatti isa qabee lubbuu itti dheeressee agartee ummata faarisiillee agarsiisee ummata muslimaallee agarsiisee fannisee jecha agartee seefii asitti qabee agartee akkatti fannisee samirratti ol fuudhee ummanni muslimtoota takbiirtan dachii guutanii faaris bakka jirtu duyda duubatti deebi'utti seentee fuundura isaanitti itti gorra'e duuba Allahu akbar akka jedhee itti isinii ibsu waan silaa agartee qaaqaa binu amri tamiimin gaafa san itti dalage nama dhiba duuba haala kanaan rabbi isarraa haa jaalatu fuunduree jeeshii muslimtootatitti wayitii inni isa gorra'e kalaas nuu dhumatte jette duuba faaris eega jagnootiin isaanii ka asbahu cufti akkanuma dalage ka asbahu cufti eega akkanuma dalage nuu dhumatte jedhan duuba yeroo kana waraanni kun ammallee ka muslimtootaa ka agartee hogganaan isaa haashim bin utbaa duubaa dhufe duuba Allahu akbar waraanni kunillee akkasitti duuba akka qaaqan tooftaa dalage sanitti wal duraa duuban akkasit dhufan bakka tokko gadi jigatanii dhufne waraanni muslimaa duyda duubaa dabalamuu malee bakka agartee kaawwannaa citaan jiru jedhan duuba addaan barka isaanii silaa guddinaa walitti hin dhufani waraana 6,000 calla dabalame waraanni muslimaa ka isaanii waraana 140 140 biraa duyda duubaa dabalameef waraana 280 waliin waraana haganaa sodaatan ajaa'iba rabbii kana qaaqaan waan jedhe ammallee rabbii sarraa haa jaalatu sa'aaditti himee halkan jeeshii muslimtoota agartee tooftaa jijjiirraa jedhe jeeshii kallattii mirgaatiin lolu bitat deebise ka bitaan lolu mirgat deebise ka duyda duubaa durat deebise ka duraa duubat deebise kallattiini jijjiire duuba kallattiini jijjiire kuni seera lolaati khaalidii waliin lolanii inni agartee ka gahee khaalid qabu qaba duuba akkasit duuba waraanni muslimaa ganama waraanni mushrikaa ganama fuula haarawa kana agarraan nuti warru maqaraa jirutu lolaa isaan agartee harawan nu dhufu jira jedhan duuba ammallee waan godhe rabbi isarraa haa jaalatuuti gaala fuudhee huccuu ajaa'ibaa hodhee dukkaana wannaa kana hodhee gaala akka jirutti fuula isaatitti gadi uffisee qaama isaa kana guudutti uffisee ija callaa hambisee warra banii tamiim gosa isaatiin mari'atee akkay dalagee borumtaa wayta waraanni eegalu agartee ka bifa kanaan itti gadi roobse duuba maal jennaan guyyaa kaleessaa ummanni faarisii waytii isaan
akkasi arba qabatanii gad dhufan ummanni muslimtootaa wanni itti miidhame fardoo wayitii dhuftee arba agartu rifattee ofirra garagaltee agartee ka ummata muslimtoota achi kufiftee biraa kutti tuun ufiyyuu achitti ummata irra lafa dhooyti akkasi jeeshin muslimaa ufumaayyuu wal fixe fardoon baqattee fardoon wannaa baqattee jechu arba baqattee sababa san ummanni muslimtoota cabnanni haga tokkotti argame akka isaan arbaan nu cabsan kanatti anillee agartee gaalan isaan cabsa jedhee gaala akkas dalagee itti gadi dhiise duuba qaaqaa binu amri attamiimin wayta gaalli dhufee agartee ka akkasitti itti seene fardoo warra faarisii gaala akkana wannaa uffatee deemu kaan agarree takka gubbarraa haga lukaatitti gaala akkasi ga uffise ijaabatti ga uffise ija malee homuu mul'atan gaala ta'ee waan inni ta'ee wanni takka hin beekamu wama inni ta'ee hin beekamu gaala hagana dheeratu kana laalkaa huccuudhaan qaama isaa guutuu dhoyse waytii gaalli asii akkanatti itti seene fardoo warra faarisii baqa ummata isaanii agartee kaa caccabsitee daaraa godhee wal daakee jeeshin isaanii wal fixe bifa kanaan injifannoo guddaa hore duuba agartee qaaqaa binu amri attamiimin allahu akbar lolli tooftaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam duuba agartee tooftaa lolaa qaceela qaraate sahaban nabii keenya ridwaanullaahi alayhim akka kanaan agartee faarisiin humna isaanii ni dadhabsiise jeeshii guddaa san duuba eega sanii faaris guyyaa kana cabxee guyyaa itti aanu tooftaa haarawaan gad dhufte duuba maaliin gad dhufte arba isaanii akka jirutti sibiila uffisan isaanillee ija malee bakka takka hin hambifne ija malee guutuu qaama arbaa sibiila uffisan ummata agartee akkuma duraa san goojjoo ijaaranii gubbaa agartee duyda arbaatitti ummata naqan ka achirraa nama gadi waraanu ka achirraa xiyyaan nama gad darbatu haala kanaan ummata muslimtootatitti mala haaraa baasee warrillee gad dhufe duuba yeroo kana duuba dhiirran muslimtoota as keessa jirtire ka akka qaaqaa binu amri tamiimii as keessa jira yeroo kana ka agartee sa'aad binu abii waqaas akkuma gaafa duraa isiniin jedhe guyyaa waraanni jalqaba eegalu banii sa'aaditii fi gosa bujaylatii fi gosa kindii waraanni faarisii miidhee jennaan banii tamiimii itti ajaje duuba arbatti har'allee qaaqaa binu amri tamiimii yaame isintu itti haqa jedheen agartee ka arba kan akkatti ajjeeftaniifu arbi hogganaa lama qaba arba adii fi arba daalacha gurguddaadha arbi kuwwan isaaniin hogganama akkasitti oofan arbi kun immootu guutuu sibiila uffate ija malee bakki biraan jirtu waytii kana qaaqaa binu amri attamiimiin nama tokko filatee warra darbannaa beeku bakka laala waraanan ati agartee arba kana kallattii tokko waraani an kallattii tokko waraanaa jedhe arba daalacha kana filatanii itti qajeelan isaan lamaan bani matamiimin raayii ka biroollee nama biroo filatee arba aditti qajeele hoggantootii arbaa lamaan ajjeesuu deeman amma wayta qaaqaan asii alaamii agartee ka itti gadi dhiisee ija tanatti gadhaabu saahibni isaallee itti gad dhiisee ija tana gadhaabe lachuu irraan dabsine ija arbaa keessa waraante arba adiillee hogganaa arba kaanii agartee ka akkasii waraante warri itti hogganaa itti ajajame duuba arbi lamaan achitti oo'ee garagale wayta arbi achitti garagale arbi ufirra garagaleetii ummata silaa agartee ka duyda duuban deemu ka faarisii kana daaraa godhe duuba arbi kuwwan illee ka duyda duuban deemu ka arba saniin hogganamu guutun arbi 70 ufirra garagale ummata agartee faarisii daaraa godhe arbummaan isaanii itti garagale dhaabbachuu dide duyda duubni bishaanii akkasitti dhaqee bishaanitti halaakame nama kaan bishaanii fixe akka kana itti dalage qaaqaa binu amri attamiimin radiyallahu anhu wa ardaahu guyyaan kun guyyaa lammataati duuba rabbi isarraa haa jaalatuuti taarikni guyyaa sanii dubbatamee hin dhumu yeroo kana hintalli takka agartee kansaa akkana jedhamti rabbiin dubartii teena dubartii akkasii haa godhu ilmaan isii nama afranuu jeeshii kana keessa jirti haati ilmaan isii tanaa waliin dhuftee ay jirti ijoollee isii yaamte duuba yaa ilmaan too jetteen
jaalattaniitiniin islaamummaa kana seentan dirqamaan maletti waayyoo karaa rabbii kana keessatti du'an argatan qur'aanni rabbii isinii hime nabiin kennallee isinii hime salawaatu rabbii wasalaamu alayhi borganama yoo lafti bariite yeroo waraanni ibidda isaa qabsiise yeroo eeleen lolaa agartee kaa'oo'ite yeroo jagnootii wasseente ru'asaa isaanii malee nama biraa reebinaa jetteen duuba ilmaan isiidha jagnootii warra faarisii malee nama biraa reebinaa jetteen duuba allahu akbar jagnootii warra faarisii malee matootii isaanii malee nama biraa reebinaa jette duuba allahu akbar yeroo kana ilmaan isii agartee kaa wal faana itti qaceelte duuba jagnootii kaafirtootatitti matootii agartee jagnootatitti qaceelte bakka galle dhayte duuba ilmaan immoo rabbii aalamaa biratti waan rabbiin isaanii kurfeessetu irra caala osoo kun laalee argu obboleessi kaanii fuundura gorra'ame osoo kun laalee argu obboleessi kaanii fuundura gorra'ame osoo kun laalee argu obboleessi kaanii fuundura gorra'ameeti jarri afranuu bakka tokko shahidde ka walirraa nafin oduun dhuftee itti geette duuba wayta oduun itti geette ilmaan tantee afranuu shahidde jedhaniin duuba waraanuma kana keessa jirti waytii kana maal jette duuba intalli muslimaa allahu akbar الحمد لله الذي شرفني فارون كربي كياتي كأجرتي كدرجانة تقول إجت شهيد ما المان كياتي والرب جنتك يستي سني كور في ستو الرجال جت جول إسي متى دون قتة إيجر رهايتي أول تبرادين تدوبا أكنا دلقي دولك أدي سيارة ويتي كنا كيستي ملتي ربي سرها جالتوتي سهابدتي جبلا عبد الله بن أم مكتوم كربي سبحانه وتعالى سورة أبسا إسرت بوسي كربين آية قرآن بكميك أتي إسرت بوسي كإجان كمن كربين أغرتي جدي إسالالي سنغ ملت دوبا أنس بن مالك وانجب ويتيلا اللي أغر يا أمر بن أم مكتوم مالو مسفيد جراني قافة دوبا وانجل أكثر سواد المسلمين أكثر سواد المسلمين هدو من أمة مسلم توتا أغرتيكا هدو ميسو دافدو فيجد لولا فين دفني أمة مسلم توتا هدو من إساني كيست ملتشوف دو فيجد لغا إسات جيش مسلم توتا نمكم صدومي جها يوجدن yoo inni keessa hir'ate hagamta nama 35 fi 999 ta'are hedduminna jeeshii muslimtoota agartee kaa mul'isuu fi jedhe duuba hedduminna isaanii garsiisuuf hin dhufee jedhe allahu akbar allahu akbar abdallah bin ummi maktuum waan jedheen ummata muslimtootaatiin ani gurbaa bal'aadha akkanatti dhaladhee na beeytan ijan qabu jalachuu akkasuma rabbiin isa dhalachiise dandaheelleen baqadhu dandaheelleen dheessulleen ari'ullee alaabaa muslimaanatti kennaa jedhe du'aan malee homuun harkaan fuudhani ijatiyyaan laalee argee jedha anas binu maalik alaabaa gurraatti isaa qabatee dhaabbatu fuunduree jeeshii lamaanii akkatti tumsan jeeshiidhaaf yaa obboleewwan akkatti tumsan karaa rabbii keessatti yaa obboleewwan allahu akbar allahu akbar waytii galgala agartee janaaza tooyatan abdallahi bin ummi maktuum ka alaabaa isaa waliin dhiiga isaa keessa gangalatu dhufan duuba ka alaabaa isaa waliin dhiiga keessa gangalatutti dhufan radiyallahu anhu wa ardaahu kasi fuudhanii awwaalan duuba haala kanaan agartee kaa ummanni muslimtootaa lola itti fufe guyyaa duraa akkasitti lolan haga aduun dhiitutti guyyaa lammataa gana akkasitti lolaa oolanii halkan illee akkasitti itti bule jeeshin
guyyaa sadaffaa akkasin lolaa oolanii halkanillee akkasi itti bule guyyaa afraffaa akkasin lolaa oolanii jeeshin muslimtoota waytii saa'an zuhurii gaye qa'aqaa binu amri attamiimin labsii dabarse guyyaa afraffaa akkasin lolaa oolanii waan jedhe sa'a takka callaa obsaa jedhe sa'a takka callaa sa'a takka callaa obsaa jedhe amma dubbiin adda baatee jedhe bes sa'atii takka callaaf cabsamtan sa'atii takka callaaf mootanii jedhe Allahu akbar dhiiroo maaluma hedda sa'a takka callaa naa obsaa jedheen jeeshii muslimtootatiin sa'a takka callaa akkana jedhe duuba ummanni muslimtoota sa'atii takkatti tanani obsina jedhan duuba maaliif jennaan waan inni dalaguu deemuun beekarre waan inni dalaguu deemuun beekan jagna beekamaa duuba Allahu akbar wayitti makana banii tamiimii gosa isaanii yaammate duuba milkii feetanii jedheen jetteen gosti isaa rustum ajjeefnaa jedhe hogganaa agartee jeeshaa hogganaa jeesha faarisii ka waliigalaa ka duyda duuba san jiru ka fuunduree isaa waraanni 100,000tti dhiyaatu jiru jedhan duuba herregatti gimmititti waraana 100,000 ni tahaa jedhan waraanni fuundura isaa jiru isa ajjeefnu malee cabnanni hin jiru jedhe cabsuun dandeenye jedhe waraana kan kalaas isatti bahuu qabnaa jedhe akkamitti jeeshii haganaa irraan tarkaanfatanii gubbarra bararuu hin danda'anii dachirra deemuudhaaf jeeshii hagana ga'u fuundura jira akkamitti dhaquu hedanii yoo obsite dhageetta duuba yeroo kana agartee qa'aqaa binu amri attamiimin itti qaceele duuba agartee gurbaa banii isaanii ka gosa isaaniitti irraa ta'e qabate waraana 100,000 kana akka nama bishaan daakutti daake jarri lachinuu jagnootii agartee muummeen qabne duyda duuba faarisiitiin bishaantu jira akka sanitti jeeshii kana haatee duyda duuba isaaniitiin immoo baniin tamiim takkalleen irraa nafne jeeshiin muslimtoota akkasii itti seenanii jeeshii kana haadhanii janaaza gubbarra deemanii jechaan of dura halaakanii itti bahanii akkam dhaqanii rustumiin waytii agartee siree isaa jalatti ciran achi utaalee waytii inni bishaanitti uf darbe hilaal binu mu'allafaa waliin utaalee bishaanitti uf darbe jagnichi banii aamiri bishaanitti uf darbee bishaan jala waliin dabree luka isaa qabee hogganaa jeeshaa raasatti baasee morma irraa muree morma isaa fuudhee agartee siree isaatitti gadi fannisee gubbarra dhaabbatee qataltu hurzum warabbil ka'abaa jedhe duuba rabbii ka'abatitti kakadhe ajjeesee jiraa jedhe duuba hurmuziin Allahu akbar yeroo kana rustumiin jechuu afwan rustumiin ajjeesee jira jedhe duuba wayta inni akkana jedhee lallabe jeeshiin faarisii hagattii naftellee mataa isaa ka du'e agarraan kalaas harka kennite duuba akkasiin sa'a takkatti jedhe san bira osoo hin dabarsin qa'aqaa binu amri attamiimin injifannoo argisiisee handhuurfatee qabatanii jeeshiin agartee muslimtoota dachii isaanii handhuurfatee waraana kaan booji'anii xalayaa gara umarii barreessan duuba injifannoon kan ummata muslimtootaa ta'e waraana isaanirraa dhume hin dubbatin duuba yeroo kana achirraa gara umariititti xalayaa barreessanii nama akkaan ariifatu jedhee ka umariin hin beekne immoo umariin hin beeku namtichin ariifataa laalan malee xalayaa barreessanii itti kennan dhaqqabsiisi jedhaniin umarii umar ganamuu agartee madiinaa keessaa gabbahee oduu warra agartee kaafaarisii eenyuman naffida jedhee nama karaa sanii gad dhufu naggaadee fi waan adda addaa ka garasii gad dhufu odeeffata umarii akkasi kararra taa'u gurbaan gulufaa itti dhufe dhufnaan umar eessarraayi jennaan agartee qaadisiyyarraayi jedheen mee oduma achiinatti himi jennaan rabbiin kaafira cabsee muslimni agartee injifatan jedhee tumaan bira kute gurbaan dhaabbatuu dide umar haddisni jedhaa jala fiiga gurbaan umariin hin beeku akkasumatti gulufa duuba
haga madiinaa seenee ummanni umarii agartee kufaa lafaa ka'aa akkana jala fiigu kana laalanii maali yaa amiira mu'mintootaa jedhanii waytii namni umaritti fiigu akkasitti amiira mu'mintootaa isa ta'uu beekee gurbaan gad dhaabbatee maaliif natti himin jedheen akka amiira mu'mintootaa taate laa ba'asa jedheen rakkoon takkallee sirra hin jirtu achii agartee ka hinjifannoon ka ummata muslimtootati xalayaan tasa'aati jedhee fuudheetti kenne assalaatu jaami'aa jedhanii ummata walitti qabanii ummata irratti hinjifannoo ummata muslimtootaa himanii akkasiin agartee hinjifannoon ta ummata muslimtootaa taate argamte ji'a lama guutuu jeeshiin muslimtootaa bakka san qubate masaraa mootummaadhaa ka warra faarisii mara qabate bakka salaataa godhatanii maziida jijjiiran. Allahu akbar. Insha Allah seenaan hagana callaa miti ganaa itti deemna waan sa'atiin nun geenneef asitti irraa dhaabbannaa aga sagantaa birootii yeroo biraa itti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.